Jireenyi Booranaa kun hundumtuu waan dassa nama hidhuu jechuudha. Gaafa Booranaa keessa deemte waan ijoollummaaf waan darbe qabatta'edha. Wanti amma kan hojjetamu jiru hunduu waan kaleessa caala ammas baay'ee namatti tola. Akkaataa ijoollee xixiqqoo maanguddootiin jireenya baadiyyaa mana booyyoo keessatti hojjetamu hundumtuu waan baay'ee namatti toluu fi jireenyi kamiyyuu akkamitti akka jiraachuuf fooyyee akka qabuuf namatti tola. Wanta qabe irratti kan galata waaqa galfatee kan jiraatu kan dhabes burdeebi'ee argadhe kan jedhu kan argate immoo yaa waaqa na eebbisiif jireenya kootiif na milkeessidhee jiraata jechuudha. Keessattuu jireenyi baadiyyaa kanneen akka mana booyyoo jabbiilee ijoollee xixiqqoo akkaataa ollaa fi jireenyuma wanta xiqqaa qaban irratti kan hin cannaqam kan hin yaaddofne wanta qaban irratti galata galchanii kan jiraatanudha. Baay'ee namatti tola kanneen akka mana booyyoo kun gaafa ilaalan jireenyuma kaleessa keessa dabartee yaadatta kan amma jiru irratti jaallata. Akkaataa namni guddaa walitti dhufee abbootii walirraa qaban jireenyaa namatti tolu maanguddoota fi yeroo eebbaaf ta'anuu fi akkaataa jireenyi manaa fi naannuma keessa haala qilleensaa yoo ati hin deemtu qilleensa gaarii fi jireenya kan tolu kan argitudha jechuudha. Ijoollee xixiqqoo gaafa walitti dhufanii nagaa wal gaafattee haala jireenya irraa gaafatu gaafuma sitti maraqanii waa'ee jireenya sitti himu akkaataa gaafatiin suura kaasuuf deemtu ijoollee xixiqqoo yookiin immoo maanguddootii haadholiin jiran akkaataa kabaja namaa qabanuu fi walitti dhufeenyaa fi gara qulqullummaan isaanii namaaf ta'u baay'ee namatti tolan jechuudha. Jireenyi hunda akkaataa fudhatama qabudha jechuudha. Viidiyoo gaafa mana booyyoo keessa jiraatan TV viidiyoo miidhaa fi maal jedhanii yaadda'an jireenuma bulanii ka'anii nyaataaf soora argatanuuf yaa waaqa galata'edha. Akkaataa jireenya horii qaban midhaan qaban soorataa fi jireenyuma naannoo isaanii manneen booyyoo keessa jiraatan akkaataa ijoollee xixiqqoon taphaa bishaan keessa taphattee haala jireenya ishee mana barumsaa galtee ittiin jireenya hodhaa kan ta'aniif mijaa'aa kan ta'aniif namaaf taasisanudha jechuudha. Kun hunduu akkaataa jireenyummaa baadiyyaa keessa dhiisi magaaluma keessa bahii baadiyyaatti gal nama jechisiisuu fi nama hawwatudha jechuudha.